Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin kan barraa'e kitaabni dhaloota ida'amuu waggaa tokko dura naannoleen hundi galii kitaabicharraa argamuun iddoowwan hawwata turizimii, manneen kitaabaa fi muuziyeemiiwwan adda addaa ijaaruun dhalootaaf akka dabarsaniif kallattiin kaa'amuun ni yaadatama. Naannoon Hararis galii kitaabicharraa argamuun iddoo agarsiisaa fi nyaachisa waraabessaa magaalaa Hararitti argamu akka misoomsaniif kallattiin kaa'ame. ሁላችሁም እንደምታውቁት በሐረር ከተማ ውስጥ ብዙ ሰዎች hundi keessan akkuma beektan namoonni baay'een namoota magaalaa Hararitti waraabessa foon nyaachisan ilaaluuf deemu. Iddoon kun garuu turistootaaf mijataa miti. Iddoo kana galii kitaabaa dhaloota ida'amuurraa argamuun pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Ordin Badrii akka misoomsuuf adaraa wajjin itti kenneen jira. ለቱሪስት ምቹ አርገው አቶ ኦርዲን እንዲሰሩት ከአደራ ጭምር ሰጥቻለሁ። Naannoo Hararittis kallattii kaa'ameen marsaa jalqabaa guyyaa tokkotti kitaaba dhaloota ida'amuurraa qarshiin miiliyoona 80 ol walitti qabamuun onkololeessa 2015 hojiin ijaarsa ikoopaarkii iddoo agarsiisaa fi nyaachisa waraabessaa qarshii miiliyoona 140 oliin eegalamee hojjetamaa jira. Ikoopaarkiin kun magaalattitti sona biraa dabaluun akka biyyaatti galii damee turizimiin argamu dachaan kan dabalu ta'uu dubbatu jiraattonni magaalaa Hararii. Harar wantitti addunyaan beekamtu waa'ee waldandeettiitiin ilaalle sammalee bineensaa wajjin illee wajjin jiroomsa keenya akka addaati. Kana jecha fuuldura turistiin lakkaas dhufuun waan adda addaati jira. Bakka kanatti galiin doolaaraati illee hanguma san dabalaa deema. Sanecha biyya keenyaaf baay'ee waan guddaadha jeetii yaada. Asitti guutee deemu haalaan bareeda beektaa. Bineensaafis hedduu bareeda, ijatti illee hedduu miidhaga jeeti. Biyyaafis tahee dargaggootaafis wanta bareedaa qaba. Karaa hojii na qabeete. Lafa hektaara 2 irratti ijaaramaa kan jiru wayitammaa hojiin ijaarsasaas harka 86 kan ga'e ikoopaarkiin iddoo agarsiisaa fi nyaachisa waraabessaa turtii ji'a tokko keessatti xumuruuf hojjetamaa jira jedhu hojii gaggeessaan pirojektichaa ኢንጂነር አንቴነ ቸርነቲ ወደ ስራ የገባነው ኦክቶበር 25 ላይ ነው። gara hojiitti kan galle ji'a onkololeessaa bara 2015 wayitammaa hojiin ijaarsa pirojektichaa harka 86 irra gaheera. Kana jechuunis hojiin nu hafu hojii xiqqaadha. Kunis hojii halluu dibuu fi ifa diriirsuuti. Kanaafuu turtii ji'a tokko hin caalle keessatti hojii hunda xumuruuf tattaafachaa jirra. አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ርብርብ እያደረግን ያለን galii kitaaba dhaloota ida'amuurraa argameen ijaaramaa kan jiru ikoopaarkiin kun iddoo agarsiisaa fi nyaachisa waraabessaan alatti mana nyaata aadaa, muuziyeemii, mana kitaabaa fi kutaawwan adda addaa biroo kan of keessaa qabudha. Biiroo aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararitti daayirektarri hambaalee fi hojii gaggeessaan pirojektichaa obbo Amiir Ramadaan ikoopaarkiin kun naannichatti yaa'insa turistootaa daraan kan dabaludha jedhu. በዋናነት ያው Paarkiin kun adda durummaan iddoo nyaachisaa fi agarsiisaa waraabessaa ta'us wantoota baay'ee turistootaaf mijatoo ta'an hedduu qaba. Isaanis muuziyeemii, kaafee fi reestooraantii, manneen kitaabaa fi kutaawwan tajaajila adda addaaf oolan biroo ni qaba. Paarkiin kun hambaalee seenaa magaalaan Harar qabdu irratti dabalamuun yaa'insa turizimii naannichaa daran kan dabaludha. Kana xiyyeeffannoo keessa galchuun hojjetamaa jira. በዋናነት ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። Pirojektiin ikoopaarkii iddoo agarsiisaa fi nyaachisa waraabessaa naannoo Hararitti galii kitaaba dhaloota ida'amuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed barreessanirraa argameen ijaaramaa jiru xumura ji'a waxabajjii kana guyyaa kabaja ayyaana Hararii Idil-Addunyaa eebbaaf akka gahuufis hordoffiin gahaan taasifamaa jira jedhu obbo Amiir Ramadaanii. በተያያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ ቀን ከሌት እየተሰራ Paarkichi yeroo jaame keessatti akka xumuramuufis halkanii guyyaa hordoffii taasisuun hojjetamaa jira. Iddoon paarkiin kun itti ijaaramaa jiru kanaan dura iddoo nyaachisa waraabessaa waan ta'eef turistoota hedduutu guyyaa guyyaan dhufa. Kanaafuu yeroon xumuruun barbaachisaa fi murteessaadha. Ikoopaarkiin kun guyyaa kabaja Harar Idil-Addunyaa akka eebbifamuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. በተያያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ እየተሰራ ይገኛል።